amantii islaamaa keessatti mirgi dubartoota akkam fakkaata? Propagaandaa warri islaamummaa jibbu islaamummaa irratti maxxansee amantiin islaamaa amantii dubartii cunqursitu jedhu dhiiroo dhugaadha. Inshaallah viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Mirgi dubartoota kanarran tana warri Awurooppaatii fi warri Ameerikaadhaa lallabu kun if duuba deebinee seenaa kaleessaa kan biyyoota warra dhihaa Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti dubartoonni hanqamta akka cunqurfamaa turan laalla. Ameerikaa keessatti dubartoonni ilaa jaarraa 19ffaatitti barachaa hin turre. Isaan dhiiraa wajji wal qixaa miti ja'aniiti akkuma gurraachaa fi adii gargar baasanii gabroonfatan kanatti dubartoota illee akka isaan hin baranne dhoowwaa turan. Yeroo jalqabaatiif yuunivarsiitiilee Ameerikaa keessa dubartiin seentee barachuu dandeesse bara 1821tti. Hanga san duraatitti ammoo dubartiin barattee eessa geessi? Dubartiin dhiiraa gati. Dubartiin barachuu hin qabdu yaada ja'uun manatti cunqurfamaa turte. Ilaa jaarraa 19ffaatitti. Yoom kana qofa yuunivarsiitiin guddittiin Awurooppaa keessatti argamtu ta yeroo ammaan tanaa barnoota gahaa fi qulqullina qabu kennuudhaan sadarkaa jalqabaa irra jirtu yuunivarsiitii Oxford keessatti hanga bara 1920tti dubartoonni eebbifamaa hin turre. Digriidhaan baratee achirraa eebbifamu dhiira qofa ture. Qabsoo fi aarsaa meeqaan booda mirgi dubartootaa kabajamuu eegale. Cunqursaan biyyoota warra dhihaa biyyoota Awurooppaatii fi Ameerikaa keessatti dubartoota irra gahamaa turte waan hangana yookaan hanga siyyannee himneef hin miti. كما إسلام ما وقاني في أزديبنو رب سبحانه وتعالى قرآن ساخيستي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وري بيكم سقبني في وري بيكم سقبني والقطاوة والهنقطة وجتشا آية براخيستي أماس يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وري بيكم سقب الرب سبحانه وتعالى صدركا هدو أول كاسي دنيا في آخرة الليل warri beekumsa qabu dhiiraa fi dhalaa jaamee osoo ni fi addan baafamin warri beekumsa qabu sadarkaan isaa ol kaatudha. Ergamaan Rabbii sallallahu alayhi wa sallam hadiisa Anas bin Maalik irraa odeeffame keessatti talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Beekumsa barbaaduun nama muslimaa hundarrattuu dirqamaa jee. Dhiiraa fi dhalaa muslimaa hundarrattuu nama muslima ta'e hundarratti beekumsa barachuun dirqama akka ta'e amantiin islaamaa barsiisa. Islaamummaan tanatti ajaji. Zamana Rasuulaa sallallahu alayhi wa sallam sahaabtittii Rufaydat al-Aslamiyyaa yookaan Rufaydaa binti Sa'ad radiyallahu anhaa sahaabtittiin jedhamtu. Islaamummaa keessatti narsii yeroo jalqabaati turte. Yeroo jihaada keessatti sahaabonni madaawan nama yaalaa turerraahi. Rufaydaan akka addunyaatti narsii yeroo jalqabaatiif qaama namaa yaalaaf baqeessite. Narsii yeroo jalqabaatiif qaama namaa yaalaaf baqeessite dubartii islaamaati. Yoon kana qofa if duuba deebinee seenaa kaleessaa yoon ilaalle akka addunyaatti namni yeroo jalqabaatiif yuunivarsiitii gad dhaabe dubartii islaamaati. Faaximaa al-Fihrii jedhamti. Jaarraa 9ffaa bara 1895tti namni yeroo jalqabaatiif addunyaadhaaf yuunivarsiitii bu'uureessee yuunivarsiitii jalqabaa ijaare dubartii islaamaati. Qaroominni addunyaa tanaa hangama saayinsii hundinuu qaroomina islaamaati. Osoo islaamni jiraachuu baate qaroominni addunyaa tanaa zeeroodha ture. Bara islaamni addunyaa bulchaa ture. Gama saayinsii fi teeknooloojiitiin gaheen islaamni taphate gahee nam tokkollee taphachuu danda'u miti. Qaroomina bara mootummaa islaamaa keessa islaamni lafa qabsiise arra warri dhihaa abbaa itti ta'e. Islaamummaan osoo amantii dubartii cunqursitu taate wanni yuunivarsiitii jaamaa takkallee addunyaa tanarra hin jiraatu. Warri dhihaa namni yeroo jalqabaatiif yuunivarsiitii gad dhaabe dubartii tahuu osoo beekuuti dubartii ilaa jaarraa 20ffaatti waggaa 1000 oliif cunqursaa ture. Waan islaamummaan dhiiraa fi dubartii hunda akka baratan ajajjuu fi arran tanaa qaroominni addunyaa tanaa akkanatti ife. Duuba yeroo kana islaamummaan dubartiidha cunqursiti jedhanii maqaa balleessan san islaamummaa tame. Islaamummaa keessatti dubartoonni akkaan kabajaa qaban. Qaroominaa fi dimokiraasiin biyyoota warra dhihaa biyyoota Awurooppaatii fi Ameerikaa keessatti arran tana lallabamu kun waggaa 100 dura hin jiru. Dubartoonni waggaa 100 dura biyyoota warra dhihaa keessatti akkaan cunqurfamaa turan. Amantiin dhiiraa fi dubartiinis keessatti walqixxummaadhaan akka baratan dirqama gootu amantii islaamaa qofa. Dimokiraasii fi qaroominni arra addunyaan lallabdu kun bu'aa amantii islaamaati. Osoo islaamummaan jiraachuu baatte addunyaan dukkanooytuudha. Islaamummaan roga cufaanu guutuudha. Ni harkifti malee hin harkifamtu. Namni Rabbi islaamummaa siin fedhe Rabbi keetiif galata galchi. الحمد لله على نعمة الإسلام. إن شاء الله هنقى فيديو بفقناتين ولد بلوتي نقال نفترة. السلام عليكم.